Niqaaba uffachuun qaama sattarachuun adaba eeggachuun musliimaaf dirqama hunduu kana beekaa warra isa dhoorgusaniif waa akeeka. Mee faayidaa hijaabaa isinii akeeka namni waa hubatu hundi isaa beekaa ka hijaaba qabu da'oomaaf soqamaa ka hijaaba hin qabne raasatti darbama. Bar garaagarummaan baay'eetu argama ka hijaaba qabu naamusaan beekama ka hijaaba hin qabne raasatti darbama balfa hunda keessaa isuma argama. Fakkeenya sii kaasaa hijaaba fi qullaa aadaa fi kabaja kenna wajji bullaa nu tolan nu taa'e nu feesisu dullaa. Amantiin nu dhoorgaanu namatti hin tarru hijaaba fi qullaan xiqqoo wal haa barru kuni homa jiru waanuma agarru. Cabbii fi dahaba fakkeenya fudhadhu dahamni hijaabaa laaftutti hin argamu haga kompitaraaf beekumsaan soqamu. Gaafa argamellee kabajaan fuudhamaa waa akka cabbiitti lafarra dhiitamaa niqaaba uffachuun sirratti dirqama. Kabajaan fuudhame gatii wayyaa baasaa cabbii maaltu haajaf lafaa isii kaasa akkuma dhakaatti re'etti darbannaa hijaaba uffannu kabajaa arganna. Ammallee san dhiisi fakkeenya sii kaasaa muuza tokko fuudhee qoola irraa baasaa san booda gurguruuf magaalatti baasaa namni tokko bituuf biraa na kaasa. Isa qoola qabu naamusaan marfamee magaalatu bitaa irra wal dorgomee kanaafuu kabajaan nu biratti argame. Hijaaba uffannee baratuu dandeenya waa baalagee taanee diinii namaa geenna akkaataa jireenya hayyurraa dhageenna. Hijaaban baratuun akka itti fufu akkasumallee beeka diinni nurraan kufu karaa dhugaatirraa hin dhabamu gufuun. Akka tokko numa jara wal qixxaa'e hunduuf salphise qullaa gadi yaa'e niqaaba uffadhu yoo dhugaan sii ta'e. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuun ilmaan Oromoo bakka hundatti argamtan kabajaa fi jaalalli kiyya bakka isin jirtatti isin bira haa ga'u isiniin jecha ani caakke keessa yookiin abbaa chaasatti baga jiraattan baga waliinuu jiraanne baga as geenne isiniin jedha. Bakka jirtanitti ijoolleen islaamaa warri shamarranii jechuu. Wallaahi odoo nuti diinii keenya kajabeeffannu taate namni biraa wanni diinii keenya galchu hin jiru jechuudha. Numatu uf salphisee uf xiqqeessee jaraan tokko ta'e jechuudha. Isinii galee. Odoo nuti diinii keenya kabanyee diinii keenya bakka laannee jara fakkaatu baannee uf fakkaannee ka jiraannu taate namni diinii keenya ga'u hin jiru jechuudha. Inshaallah bada usrii yusra jedhan rakkoo booda bal'inna jira inshaallah mala bal'innumaa fi rabbiin amantii keenya kanatti nama kakkaasa. Rabbiin nu haa bal'isu rabbiin hamtuu nurraa haa qabu rabbiin hamtuu isinirraa haa qabu inshaallah rabbiin nu haa nassaru. Bakka jiranitti rabbiin kooluu jala isin haa kaa'u rabbiin fayyaa isin haa kennu imaana dhiigan makaa rabbiin isin haa kennu taqwaa rabbiin isin haa kennu waan dalagdan keessa rabbiin barakaa isin haa kaa'u ani caakkee keessa yookiin abbaa chaasaa jedhama namni nan beekne hin jira dheeyyaatu jiraatu nool wallaahi hin jira maa isaa ban qabu kanan beekne takkasiitiin nagayaan naa jiraadhaa haga waan biraatiin qabannee walitti deebinuu wanni isinii dhaamu ijoollee keenya ijoollee shamarranii nama biraa fakkaatu dhiisatti uffakkaadha jiraadha wallaahi fakkaadha jiraadha nama fakkaatuun isiniin baasu. Ufuma uffakkaadha jiraadha isinii galee yoo nuti uffakkaanne namni illee uffakkaatee jiraata jechuudha. Uf kabaja wal